namni viidiyoon tun isa bira geesse marti hanga dhumaa dhageeffachuu sheer godhanii nama diin islaamaatiif quuqamee hawaasa laanga'e ka Sheekh Aliyyii Caatee du'an biraa dhabuun booyaa jiru irraa imimmaan na haqu biraan akkanaaf geessan maqaa rabbiitiin isin kadhadha. Jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii akka shaamaadhaatti baqaa nuuf immoo ifa taatanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii yaa ulama. Sheekh Naawi yookaan seerluga afaan Arabaa barsiisuu keessatti hiriyaan qabne Sheekh Aliyyii Caatee eega biraa dhabdeen booda uummanni laanga'e gaddaan haguugamee nyaata dhugaatii wallaalanii dubartoonni gariin naasuun gaggabdee osoo ifin barin oolte qotee bulaan baadiyyaa hundi hujii wallaale darsoonni isaanii kan sheeyni biraa godaane waan godhan wallaalanii garatti deeman iyyaafachuu mudatan. Akka shaamaadhaatti baqaa nuuf immoo ifa taatanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii. Qabsaawaa beekamaa Ustaaz Anas Mahmaffaan gaddaan hurreen itti maramtee waan godhan wallaalan. Qalma keessaa carraan biraa guddaan tokko karaa nam tokkoon eeginiin argame. Inninis beekaa beekumsisaa baharaa gosa barnoota amantaa Islaamaa tokko sorraan hafin fannii hundumaa xumuree nama jiru Jaami'a Al-Funuun Sheekh Mahmad Toofiq Jaama. Moo ifa taatanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii. Sheekh Mahmad Toofiq eega barnoota amantaa Islaamaa fixeen booda barnoota akaadaamii jalqabuun ilaa sadarkaa yuunivarsiitii deemuun barnoota injinaringiitiin yuunivarsiitii Jijjigaatti barachuutti osoo jiru fincilli diddaa gabrummaa dhoohee galaanni qabsoo kun sheekha fudhatee baqattummaan biyya Masrii seenuun achitti barsiisaa kan jiran Masrirraa fidanii laangee qubsiisuuf sheekharraa hayyama argachuun sabbar zeenaa baanan san tahee argame. Akka shaamaadhaatti baqaa nuuf immoo ifa taatanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii yaa ulamaatu jannataa. Sheekharraa eega hayyama argataniin booda Sheekh Jamaal Aliyyii fi Ustaaz Anas Mahmad mee namniin waliin dirmattanii dhiibbaa uumtan jechuun sochii lafaa fi karaa qilleensaatiin eega jalqabanii guyyoota lakkoofsisee jira. Akka wantiin maqaa qubsiisa Sheekh Mahmad Toofiq jedhuun banamtee jirti hundi keenyaahuu irratti hirmaachuudhaan qubsuma sheekha keenyaa kana haa milkeessinu galatooma. Maal je'een yaa shaama baqqeenuun fifee maal je'een hima gaalataa seenaa keeysan hin daagannu onnirraa qabdanii bootaa akka shaamaadhaatti baqaa nuuf immoo ifa taatanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii akka shaamaadhaatti baqaa nuuf immoo ifa taatanii yaa ulamaatu jannataa haa ta'uu jedhan keeysanii.